Harka fuuni akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV guyyaa har'aa magaalaa Adaamaarraa kaanee handhuura Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti argamnee jirra. Sababni bakka kanaatti argamuu keenya inni guddaan immoo guyyaan har'aa guyyaatti sirni eebba kitaabaa Dr. Asaffaa itti raawwatudha jechuudhaan sigaasitti argamuudhaan ta'iiwwan asitti ta'an kan isin biraan geenyu ta'a. Akkasumas Dr. kana waliin turtii gabaabaa kan taasisnu ta'a. Akkasumas hirmaattota qophii kanaa tokko waliin turtii kan taasisnu ta'a. Qophicha waliin kan isin waliin turtii taasisu Anayyaantuu Baacaa ogeessota kaameraa hunda waliin ta'uudhaan haga xumura qophii keenyaatti waliin haa turu. Ogbarruun Oromoo sadarkaa amma irra jiru irra gahuuf bu'aa ba'iiwwan ni darbamu jedhamanii hin yaadamne hedduu keessa darbeera. Aarsaa guddaanis itti kanfalameera. Aarsaan guddaan itti kanfalamuun isaa immoo jijjiirama amma mul'achaa jiruuf sababa ta'uu danda'eera. Hayyoota halkanii fi guyyaa cichanii hojjechuudhaan ogbarruu Oromoo sadarkaa har'a irra jiru irraan gahan keessaa hayyuun Oromoo qorataa seenaa, waloo akkasumas barreessaa fi barsiisaa kan ta'an Dr. Asaffaa Tafarraa Dibaabaa isaan tokkodha. Dr. Asaffaa Tafarraa Dibaabaa kan dhalatan maatii qonnaan bulaarraa yoo ta'u, bakki dhaloota isaanis Macca Lixaa, qe'ee baadiyyaa Jaarsoo Gomboo bakka jedhamutti. Yeroo ijoollummaa isaanis akkuma ijoolleen baadiyyaa kamiyyuu dabarsanitti dabarsani. Yeroo booddees maatiin isaanii gara mana barnootaatti isaan erguun barnoota isaanii eegalan. Fedhiin isaan barnootaaf qabanis guddaa waan ta'eef daandii sa'aatii 3 miillaan imaluun mana barumsaa Jaarsoo Garjoo Maaramitti kutaa 1 hanga 6, mana barumsaa Jaarsoo Gabaa Dafinootti kutaa 6 hanga 8 barachuun sadarkaa tokkoffaa xumuran. Kana booddees galaa mataatti baachuun miillaan kiiloomeetira 30 ol imaluun mana barumsaa Najjootti barnoota isaanii sadarkaa lammaffaa xumuraniiru. Barsiisaa ta'uuf fedha guddaa waan qabaniif achumatti barsiisaa ta'uunis tajaajilaa turaniiru. Dr. Asaffaan bara dargaggummaa isaanii barsiisaa kolleejjii barsiisota Jimmaatti waggoota hedduuf barsiisaa turaniiru. Biyya Ameerikaattis Yuunivarsiitii Indiyaanaatti barsiisaa ta'uun tajaajilaa turaniiru. Dr. Asaffaan kitaabota adda addaa 12 olis barreessaniiru. Kitaabota isaan barreessan keessaas Anaaniyaa, Edas Edanas, Eelaa fi Danaa kitaabota jedhaman kaasuun ni danda'ama. Hayyuun kun afaan Oromoodhaan qofa osoo hin taane kitaabota 3 afaan Ingiliffaan barreessaniiru. Hayyuun kun wayita kitaabota isaanii barreessanis waggoota hedduudhaaf sirriitti qorannoo gaggeessu. Fakkeenyaaf kitaaba Danaa jedhamu kan waggoota 22 dura maxxanfame barreessee maxxansiisuuf waggoota 30 ol akka itti fudhate dubbatu. Yeroo ammaas Dr. Asaffaa Tafarraa Dibaabaa waloo, qorataa, barreessaa akkasumas barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee ta'uun hojjechuu irratti argamu. Nutis qophii galma keessaan dura turtii Dr. Asaffaa Tafarraa Dibaabaa waliin taasifneen kitaabota hedduu kanaan dura barreessitan keessaa kitaabota lamaan kana irra deebitanii maxxansiisuu maaliif yaaddani jennee gaafannee turre. Isaanis akkas jechuun deebii isaanii nuuf qodaniiru. Kitaabni kun lamaan irra deebi'anii maxxanfaman irra deebiidha. Inni tokko waggaa 27 booda kuusaa walaloo ka ta'e Edas Edanas. Inni lammataa immoo asoosama gaggabaabeedha. Natti fakkaata hagam beekutti asoosama gaggabaabeen danaa dura hin turre. Danaan waggaa 22 har'aa maxxanfameetu gabaarraa badee jechuudha. Kanaafuu egaa amma kitaabota kan hin maxxanfamanis kanneen maxxanfamanii gabaarraa badanis maxxansiisuutiif itti duullee jirra jechuudha. Kana booddees gaaffiin uummataa bal'aa waan ta'eef kitaabonni irra deebiin maxxanfaman akka jiran Dr. Asaffaa Tafarraa Dibaabaa dubbataniiru. Kana boodas hin jiraatu gaa amma kana Edas Edanasiif Danaatti fufnee itti ilaalleetu gaaffii uummataa nu gahaa jira. Amma keessumaa kan Jaarsoo Waaqoodhaa baay'ee nama hin gaafataa. Anaaniyaallee nuun jedhu Eelas akkasuma yuunivarsiitii keessatti sakattaa oguma Oromooti waan ta'eef akka teekstiitti akka wabiitti itti fayyadamu yuunivarsiitii keessatti. Kanaaf barbaadamaadha innis. Yookaan kan Jaarsoo yookaan isa kana lamaan tokko qabannee bahuun keenya nafu jechuudha. Ammas kanatti aansine egaa Waaqayyo nu gargaara jennee abdii qabna nu gargaara. Akkasumas barreessitoonni hojii hojjetan bilcheessuu akka qabanii fi aadaa uummatichaa dursa sirriitti qorachuu qabu jedhu hayyuun kun. Barreessitoonni hojii keessan ilaalleetu as geenye, hojii keessaniin harka hiikkanne, hojii keessaniin afaan saaqanne ijoollee nuun jedhan nu jiru ittiin boonna. Haa ta'u garuu hin bulfatan yoo bulee bilchaata. Ani takkumaan barreessitanii amma mooqii amma shooqiin godhina bubbulchaa bulee bilchaatuun jedha. Irra deddeebi'ee kan man dhaama. Maaliif jennaan hammuma umriin dabalaa deemtu, hammuma sadarkaa barnootaan dabalaa deemtu muuxannoo horachaa deemta. Muuxannoo qabdurraa kaateetu barreessita. Ammoo wanni barraa'u kun muuxannoo kee akkuma jirtutti gabaaftaa miti. Hojii gaazexeessaa akkasiin hojjettanii kana taatee miti kan barraa'u. Hojii kalaqaati. Ka'umsi sun
akka jirutti barraa'uu hin qabu waan jedhuun qaba. Akka jirutti muuxannoomti sun gabaafamuu hin qabu waan jedhuun qaba. Walaloon walaloo jechuu qaba. Walaloo immoo kan walaloo jechisiisu mana rukutuu isaa qofaa miti. Sunillee tokko yoo ta'e. Sagalee walaba ta'ee akkasumattiin wanni walaloo taasisu ulaagaalee waa hedduu jiran amma san keessan galu bilchinaan hojii ololaa otoo hin taane muuxannoo akka jirutti taatee gabaasuu osoo hin taane falaasama uummatichaa beekanii aadaa uummatichaa sirriitti qoratanii gadi bu'anii gaafatanii hooda uummatichaa sirriitti baranii afoola kana sirriitti qo'atanii wannoo jedhaniitu achirraa as ka'uu qabnaa waan jedhuun qaba. Ogummaa Oromoo reefuu waggaa 30 yoo taate kan jalqabee jiru. Kanaaf itti ciccinee jabeeffannee ka'uu qabna amantaa jedhuun qaba. Asumaan kanuman dhaamsa kana dabarsuullee barbaada. Dubbistoonni waan nama bohaarsuu fi nama seeqqachiisu fedhu. Kanaaf barreessitoonni fedha uummataa gidduu gala godhachuudhaan barreessuu akka qabus dhaamu. Aadaan dubbisuu matuma isaan waan xiyyeeffannoo barbaadudha. Akkuma maal dubbisaa maal fedha uummanni keenya yoo jennee ilaalle yoon illee qorannoon geggeessine ta'e waan wayitaa waan ta'e waan siyaasaa waan ta'e akkuma gaa umurii isaatiitti ammoo waan nama bohaarsu waan nama seeqqachiisu waan nama bashannansiisu waan akkasiifaa ta'a. Hojii akka nuti barreessinuu kana itti ciccinee itti jirru kana kan dubbisan hojii akademii irra kan hojjetan. Scholarly waan agartee hojii baruu barsiisuu fa'aa kana keessa kan jiran hojii qo'annoof qorannoo fa'aa keessa kan jirantu itti cicha. Walaloodhuman dubbisa jetteef aluma takkuma teessee shaayii buna dhugaa bishaan wannoo jechaadhuma akkasumattiin suma tokkotti taa'anii walaloon namaan galtu. Walaloo cimaadha taanaan. An maalan jedhaa gamnatti ni fuulchanii gowwaatti ni himaniin jedha. Ani gowwaatiif hin barreessu gamnaaf hin barreessa. Gamni maal? Gamni isa aadaa isaa beeku. Gamni isa afoola isaa beeku. Gamni isa falaasama saba isaatii beeku. Gamni isa dhuftee isaa beeku. Waa xinnootu isa ga'a. Kanaafuu ani yeroon barreessu, anaaniyaa yeroon barreessu, edensa yeroon barreessu wabiilee yookaan miiljalee fuutnootii gochaan barreessu ani. Maaliif? Kuusaa jechaan qopheessamoo ani walaloon barreessaan. Kanaaf nami jecha tokko achi keessatti jechoonni ani ittiin fayyadamu jechoota hoodaa fa'i, jechoota safuu fa'i. Institutional words ka ta'an ka amma hojiirra oolaa hin jirre. Performansiin hin jiru taanaan aadaan sun hin jiru. Ateeteen buuffatan taanaan jechoonni ateetee faana deeman hin jiran. Faaruuleen ateetee faana deeman hin jiran badan jechuudha. Akka isaan hin banneef yoo iji badde iddoon ijaan badduuti jechoonni kun akka isaan hin banneefan keessa sussuuqaa jecha. Akkasii hori. Santu akka inni jabaatu taasisa. Akka inni namaan galee san taasisa. Kanaaf waan ateetee, waan irreechaa, waan ulfoo, waan bakka ulfaa maalii kana amantii agartee kamuu haa ta'u waan eenyummaa keenyaati, dhuftee keenyaati waan ta'e jennaan leellisuu qabna. Isaan sana keessa deebinee jajjabeeffachuu illee qabna. Yoos nuu gala jechuudhaaf gabaabumatti. Afaan Ingiliffaanis kan barreessan aadaa fi seenaa Oromoo akkasumas sadarkaa og-barruun Oromoo irra gahe addunyaa maratti beeksisuuf akka ta'es dubbatu. Anamma afaan Ingiliffaan yoon barreessu dhuguman jedhaa Oromoo qofaafan barreessaa miti. Maaliif jennaan yoo agartee waan itti ciccinee jirru kana itti milkoofnee bori iddoo yaannu sana geenyu gahuun hin oolu addunyaatti maal qabannee gabbaana waan jedhuun qaba jechuudha. Maal jechuudha akka jechuun Oromoon oguma qabaa, literaaturii qabaa. Bari uummanni aadaa addunyaa dhidhimaa ka dhihaa kana Afrikaan akka walii galaattu seenaa hin qabuu nuun jedhu beektaa. Oguma hin qabuu, literaaturii hin qabuu nuun jedhu, amantii hin qabuu nuun jedhu jechuudha. Maaliif? Falaasama hin qabuu nuun jedhu. Kan inni qabu itnofiloosofiidha. Falaasama ka gosaa, ka agartee sadarkaa gadaanaa ta'ee malee uummanni nyaatee buluu hin dandeenye taa'ee buusee baasee yaadee rakkina tokkoof furmaata soquu hin danda'u waan jedhan qaban. Kanaaf akka Pileetoo fa'i falaasaan isaaniif akka Aristootil fa'a Sokrates fa'a yoo hin ta'ini hojii masaa guutuu full time taa'ee nama agartee rakkoo hawaasa tokkoo rakkoo gadaa tokkoo taa'ee buusee baasee furmaata soquu akkasii ta'uu hin qabu jechuufani. Falaasama qabnaa hin qabnu inni kun waan falmisiisa. Kanaa jennaan oguma qabaa Oromoon jedhanii isaan gaafataniif
ilaa kunoo jechuuf jecha afaan isaanii hubanne. Amaariffaan barreessuuf karoora isin qabu yaadee isin beeku yoo Amaariffallee dubbachuu danda'e ittiin barreessee maxxansiisuuf gahaadha hin se'oon Amaariffi koo. Fedhiis immoo hin qabu saniin maxxansiisuu. Kanaaf addunyaatiif agartee Oromoon ogummi Oromoo sadarkaa kamirra jiraa guddinni ogummaa Oromoo garamii garamitti waan jedhuuf hamma tokko deebiin taati jedhee Dikores Dikorom waggaa 18 baasee waan xiqqaa The Hague USA yeroo hin jiru 2011 maxxansiisee eegan achas deebi'ee biyyatti ammoo waggaa 3 har'aa simpooziyaan maxxansiisee inni sun waggaa 13 waan agartee yeroon biyya alaas ture waan tokko waan qabaa ture isan baasee waggaa 10 yeroo achi jiraadhee fi san dura. Eegasii ammoo kunoo waggaa lamaan kan ammoo Ateeloon kan jedhamu maxxansiisee jechuudha. So amma yoo ilaalte kitaaboti kun sadarkaamti bilchina isaaniillee hammuma sana irraa jalaan hagam akka bilchaataa dhufe. So kanaaf oguma Oromootiif deebii ta'uuf jechaadha. Maalirra jira guddinni oguma Oromoo? Londaniin fuudhee deemeen ture kan Ateeloon kan tun hin maxxanfamin baay'ee jaallatan walaloo koo baay'ee jaallatamaadha. Barreessitoonni si'anaas yeroo barreessan qabiyyee isaarratti xiyyeeffachuu qabu. Sababiin isaas fakkeenyaaf walaloo yoo fudhanne walaloo kan isa jechisiisu mana rukuchuusaa qofaa miti. Kanaaf xiyyeeffannaadhaan hojjetamuu qabaa jedhu. Anamma maalan jedha seet waan mana barumsaa keessatti agartee sadarkaa gadiitti baratametu jira. Ijoollee walaloo barreessaa jedhu walaloo barreessan ijoolleen. Walaloo walaleessaa mee gura naa ergisaa. Walaloo miti kun sagaleen mana rukutuu qofatu yookaan sagaleen ol qoomuu qofatu walaloo taasisaa miti. Qabiyyeen isaa jabaachuu qaba. Akkuma sila jedhe ammoo muuxannoo barreessuu, muuxannoo gabaasuu, taatee gabaasuutu hojii kalaquutiif hojjechuutii fi muuxannoo ofii taatee ofii akka jirutti gabaasuun tokkoo miti. Lammansaa gidduu agartee qabiyyeen barreeffama keetii taateellee yoo taate, muuxannoo keellee yoo taate sanarra daran fagaachuu qaba, ol kahuu qaba, amantaa jedhuun qaba. Hiika taatee sanaa qofa osoo hin taane wanni barraahuu qabu kalaqaan wanna hiikni sun akeeku. The implication of the meaning of the meaning kan barraahuu qabu. Kun daran agartee sadarkaa tokko lama gulantaa tokko lama akka ta'e dura deemtu si taasisa barbaachisa jechuudha hawaasicha dura. Nan abdadhaa Anaaniyaan Eda Sedanas fi warreen Ingiliffaan barreessaa jiru kun anaaf sadarkaa kanarra jiru amma. Dura deemaa jiru. Kanaafitu ilkaan jala nama dhaabbata. Kanaaf wanni akkasii barreessuu qabu, muuxannoo akkasii horuu qabu, hojiilee keenya ilaaluu qabu. Kan koo kiyyaa qofaa, kan koo qofaa miti kan barreessitoota ciccimoo jiranii kana duraa kan waliin barreessaas dhufne, kan dhaabaa wayyeessaa fa'aa warri asoosama hojjetan, kan Zalaalema Barraa fa'aa hin jiranii walaloo. So amma asirratti waaman tokko dubbachuudhaaf walaloon amma afaanumaan oral tahaa jira baay'inaan. Waltajjiirra bahamee ture isaa irratti tahaa jira. Dr. Xilaawun har'a hin dubbata jedheen abdadhaa. Walaloon warra kanaa warra kun oral poetry walaloo afaanumaa fi walaloo barreeffamaa kan akkamiinitu wal cinaa deemsifna laataa waan jedhuun qaba. Maaliif walaloo afaanumaati taanaan afoola ta'amoo walaloo barreeffamaa ta'amoo waan jedhu falmisiisaadha. Inni kun waan akademik ta'een sii kaasaa jira bara. So isa kana keessatti of ilaaluu qabu jechuudhumaa fi walitti sii qabuuf barreessitoonni keenya jalaa ka'een jiran really aadaa isaaniitti jechuu qabu. Seenaa isaanii, afoola isaanii, falaasama uummatichaa, hooda kana waan jijjiru sirriitti beekuu qaban. Bakkeewwan ulfoo eessa maaltu jira beekuu qaban. Bakkeewwan seenaa Oromiyaa keessa eessa maaltu jira seenaan achirratti taate maali yoom eenyuun waan jedhu beekuu qabanii waan jedhuun si dhaama. Galma keessattis qophichi akkuma aadaa Oromootti eebba jaarsolii biyyaan eegalameera. Nan eebbisaana of galchaa. Hayyee yaa waaqa uumamaa, waaqa sagaltama gabraa salgan buuranaa, waaqa torban baariintuu nagaan bullee nagaan oolchi. Eebba jaarsoliitti aansuunis barreessaan kitaabota kanneenii Dr. Asafaa Tafarraa Dibaabaa hirmaattotaa fi keessummootaaf haasawaa baga nagaan dhuftanii taasisaniiru. Baga nagaan dhuftanii isiniin jedhaa. Jaalalaa fi kabajaa guddaan isinii qabaa. Namoota baroota dheeraatiif addaan baanee as keessatti argaa. Dhugaadha baay'ee gammachuu kooti.
Oromoon dheebuu qaba. Dheebuu wal arguu qaba. Wal arguun kun immoo waggaatti suma tokko irreechuma waggaatti eennee irreechuma irratti ta'uu hin malle akka kanattiin walitti dhufnee wal jabeessinee wal boonsinee bakka gadda keenyaa immoo walitti mannee waliin boonyus walumaan bareenna isa kana eegan jedhee Oroliyaanaan nama zayitii dhabee fakkaattu miti nama zayita gurguru fakkaattu fuulli keessan jedha. Ani immoo nyaata zayitii hin barbaachifne faa jiranii gara jaarsoo gara keenya qoccoo faa jedhanii albaambee faa jedhanii zayita hin barbaachisu isaatti faatu deebine dinnicha Oromoo faa jedhanii qoccoo albaambee ishee kana hin gatina. Traditional root plants waan Oromoon itti goru bara rakkinaa hin jira. So laay amma wannan dubbadhu waama xiqqoo jedheetan nu gidduu itti gaafatamaa dhaabbata qo'annoo fi qorannoo aadaa afaanii fi gadaa tu jira obbo Dirribaatu Nattaanee dubbata. Isaafini waa xiqqoo jedheetan waltajjii gadhiisa jechuudha. So wanni an jedhu sabii akka saba Oromoo qabsoo bilisummaatiin kaadhimamee waan inni dhabe waa baay'ee waggaa 150 oliif gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin gama aadaatiin waan kana fakkaatu waa baay'ee waan diddiigamanii jiran waggaa 150 oliif waan diddiigamanii jiran turan kana deebisee ijaarrachuu biyya isaa irratti immoo abbaa biyyaa ta'uu qabeenya isaa irratti immoo abbaa qabeenyaa ta'uu jiruusaa jireenya isaa hiree isaa waan isa gituu fi waan isa fakkaatu kanas siif ta'a jedhanii utuu akka wayyaa safaranii ittiin hodhin ofii isaatiin murteeffachuu wanna akkanaa kanatu itti hir'ata achi keessaati wanni hojiin ogumaa kun tokko jechuudha. Hojii ogumaa jechuun ogubarruus ogafaanis oguman jedhanii achi keessaa kun tokko ta'a. Hojiin ogumaa kun asumaan miidiyaa garaagaraa irratti illee dubbachaa jirra dubbachaas turre hojiin ogumaa kun bifa isheen qabachuu qabdu qulqullina isaa irratti baay'ee xiyyeeffannootiin hojjetamaa hin jiru waan jedhu jira. Isa kana fuulduratti akkaataa itti waltajjiin mijaa'ee qaamaanis haa ta'u akkasii foorumii garaagaraa onlaayiniis haa ta'u haala itti barreessitoota keenya ol guddachaa jiranii haala itti kallattii qabsiifnu yaalla. Kuni barbaachisa maaliif jennaan namni waa sadii hin jiraata jedhee tana mana. Tokko ilmiidha. Ammaan dura dubbadheen ture yoo ta'e hin beeku. Tokko ilmoodha. Tokko immoo lilmoodhaan jedha. Ilmiin beekumsa. Nami beekumsa hin qabne nami ilmi hin qabne doofaadha yookaan immoo dabaadha. Ilmoon immoo qabeenya. Ilmoo nami hin qabne ammoo ni hoodata ni falata nami ilmoo hin qabne immoo dhabaadha. Lilmoon immoo qabeenya nami lilmoo hin qabne risoorsii hin qabne ammoo cabaadha. Deegaadha. Kanaafuu dabaanis cabaanis dhabaanis biyya ijaaruu hin danda'u. Biyya kan ijaaruu danda'u maali? Jabaadha. Jabinni jabina qaamaa miti. Kanaaf Oromoon sabi ammas ga'u lakkoofsi hayyuu inni qabu beektota inni qabullee lakkoofsa saba uummata mootummaa tokko morma qabee dura yaajjuu gituu tinqixxee ta'uu danda'a. Baay'inni hayyuu baay'inni beektota Oromoo biyya keessaaf ala jiranii jedha. Kanaaf rakkoo uummanni kun barootaaf ittiin sakaalamee xaxamee jiruuf furmaata soquun akkasittiin walitti bahuutiin akkasittiin waltumsuutiin akkasittiin waliin tahuutiin malee akka fincaan gaalaa duubatti deebi'aa yookaan immoo akka bassoo qiraaciidhaa wal baqachaa hin taatuuti
wanna amma itti jirru kana aadeffachuu qabnaan jedha. Inni kun kitaaba barreeffamee yeroo tokkotti al tokkotti walitti bahuutiin qofa hin ta'uu hin qabdu, haala itti adeemnuu fi haala itti agartee wal cinaa dhaabbannu isaa dhaawatumaan itti yaadaa kan wal jabeessaa deemnu taati jechuudha. Eegan kana jedhee waan ogumaa irratti ammallee kan dubbachuu barbaadu, ogummaa miti kanan jechaa jiru, ogummaan iskiiliidha. Ogummaan hojii harkaa fa'i, oguma innan jechaa jiru, waan ogbarruutii fi waan ogafaanii kana, waan afoolaa, waan aadaa keenyaa kana jechuudha. Inni kun kanneen barreessaa jirtan akka isin aadaa sirriitti beekuutiin, afoola sirriitti beekuutiin, falaasama uummatichaatii fi hooda isaa sirriitti jala deemuutiin, beekuutiin, qorachuutiin barreessitaniin asumaan isin gaafadha. Laali beekuu qofti hin ga'u, waan beekaniin buluu fi beekuun adduma adda. Kanaafuu Oromoon beekee waan beekuun buluun dirqama taati jechuudha. Beekumsa ka ammayyaa fi beekumsa ka aadaa, ka xabboo indigenous isa jennu wal fudhachiisuutiin, wal cinaa deemsisuutiin waan nu gitu, waan nuuf ta'u keessaa fudhachaa. Laale barreessitoonni Afrikaa kan akka Chinua Achebe faa, kan akka Wole Soyinkaa faa maal jedhan seeti yoo jalqaban karaan hegereetti nu geessu karaa kaleessootii jedhan. The path towards the future is via the past jedhan. Waan hanqina qabnuullee, waan rakkina jirtuullee san as finneetu keessaa seeccaaneetu waan agartee aadaa boodattafaa haa ta'u, maarree haa ta'u, keessaatii waan nu jabeessu fudhanneetu deemna jedhaniitu barreessanii. Hojiin isaanii, hojiin Chinua Achebe faa, hojiin Wole Soyinkaa faa, classics, University guddaa Harvard, University Oxford, Cambridge keessatti akka teekstiitti kan namoonni itti fayyadamanidha jechuudha. Maaliif jennaan aadaa isaaniiti kan isaan raacitii godhatan, hooda isaaniiti kan isaan raacitii godhatan, seenaa isaanii sirriitti beekuutiin kan isaan barreessan Achebeen faa, Ngogoo Achibingoo faa. Kanaaf isa kana miidiyaatiinis maaliinis carraa argameen hundumaa itti deemnaa. Ammatti ani kitaaba lamatu kan qaphee dhufee projektii 3-4 jiranii. Projektiin inni duraa kitaabota waggaa 20 dura maxxanfamanii gabaarraa badan gabaarratti deebisuudha. Isaan keessaa kitaaba 2 maxxansine milkoofne. Kaafu Anaaniyaatii fi kanneen keessaatii Eela. Inni projektiin itti aanu hojii jaarsoo waaqooti. Hojiin jaarsoo waaqoo hedduun keessan quba qabdanii. Finni sangami jildii 3, jildii 4 jira. Theorizing the Presentiin ammoo analysis yookaan ammoo xiinxala isaa ka maastersii 2004 maxxanfame. Isaan kitaaba 4 projektii lammataa jechuudha. Projektii ka sadaffoo ka harkaa qabnu aadaa diddaa Oromoo Salaaleeti ka PhD ittiin hojjedhe san jechuudha. Isallee OMN Abrahaam kutaa lamaan armaan dura ka dhiyeessee ture yaadattu yoo taatan. Projektii sadaffaan sani. Inni afraffaan barruulee xixiqqoo kan harka turan biyya keessattis haa ta'u biyya alaattis joornaalii adda addaa keessatti kan maxxanfaman isaaniin gara 15 gahan bakka tokkotti kitaaba vooliyumii tokkoon bakka tokkotti maxxansu. Ammatti waaqa nuu kadhaa wanni itti jirru projektiin afran kana jechuudha oolma durumaan kanneen maxxanfamaniif kan maxxanfamanii ammoo gabaarraa badan. So kun abdii keessaniin gargaarsa isin irratti abdii gatuutiin jechuudha. Isin abdachuutiin jechuudha. Ammoo waaqni illee nu gargaara. Yeroo itti aanu yeroo waaqayyo nuuf haa eebbisu isa hafu obbo Dirribaa Tarrafaa waggaa tokko yookaan waggaa tokko walakkaa booda maqaa kanan jijjiirrata Dr. Dirribaa jedhamuuf jechuu. So isan gara waltajjiitti afeeraa. Itti aansuunis obbo Dirribaa Tarrafaa carraa kennameefiif galateeffachuun waa'ee Dr. Asafaa akkas jechuun dubbataniiru. Nama beekumsa guddaa qabanidha. Aadaa Oromootiif, duudhaa Oromootiif, falaasama Oromootiif, keessayyummoo afoola Oromootiif nama iddoo guddaa kennanidha, bakka guddaa kennanidha jechaadha. Yeroo baay'ee waan barreessan keessatti waa'ee afoola Oromoo dubbatu, waa'ee duudhaa Oromoo dubbatu, waa'ee makmaaksa Oromoo dubbatu, waa'ee eenyummaa Oromoo dubbatu. Waan har'aa keenya baruudhaaf waan kaleessaa keenya yaaduu qabnaa jedhu isaanis akkuma isaan dubbatan sun jechaadha. Inni kun nama addaa isaan godhu. Barreessitoota kaan irraa
hayyuu kan adda kan isa godhu tokko isa kana jechaadha. Jaalala aadaa, jaalala eenyummaa saba isaa, jaalala duudhaa saba isaa, safuu saba isaa qabaachuun isaa adda isa godha jechaadha. Waan barreessu kana keessatti isa kana hin dagatu. Yeroo barreessu hunda isa kana fuudhee achi keessa kaa'a. Kanaaf nama addaati jedheen fudhadha. Kan biraa uummata isaanii fakkaatanii otoo hin ta'in uummata isaanii ta'aniiti kan isaan hojjetan jechaadha. Fakkaachuu fi ta'uun gargari. Oromoodhuma isaan fakkaachuu danda'u. Namni kamiyyuu fakkaachuu danda'u. Anis fakkaachuu danda'a. Isaan garuu Oromoo ta'aniiti hojjetu waa hunda jechaadha. Oromoo ta'aniiti dubbii kana sirriitti qabachuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Itti dabalanis obbo Dirribaan kitaabota maxxanfaman dubbisuudhaan hayyuu keenya bira dhaabbachuu qabnaa jedhaniiru. Dhugaa dubbachuudhaaf hayyoota keenya hayyoonni Oromoo hayyoota baay'ee jira. Beekumsa guddaa qabu, muuxannoo guddaa qabu. Isaan kanaan warra akkasitti tattaafatee hojjetee Oromoodhaaf jiraatee Oromoodhaaf dhalatanii Oromoodhaaf jiraatanii umurii isaanii guutuu waa'ee Oromoo dubbatan kana deeggaruun gargaaruun duuka dhaabbachuun baay'ee murteessaadha jedheen fudhadha. Akka nam tokkootti akkasitti ilaalan. Itti aansuunis Dooktar Asafaan kitaabota dhiyaatan irratti mallatteessuun gurgurtaaf dhiyaateera. Mallattoon isaanii fakkii fakkaata. Egaan kana fudhachuudhaa fi nama carroome duwwaadha jechuudha kan fudhatu. Akkasumas immoo kitaabni kun waggaa 22 fi isaa ol booddeedha kan inni eebbifame. Fakkii kana saaqxanii dubbisuudhaaf waan keessa jirus warri ilaaluu barbaaddan. Namooti muraasni kitaaba lama duwwaadha kan jiru. Edanas lama danaanis kitaaba lamadha. As keessaatii namooti muraasni fudhachuu dandeessu ammarraa kaaftanii jechuudha. Daqiiqaa 5 duwwaa qabna. Hin fudhattan taanaan manatti isiniif kenna. Garuu sagantaa biraatti deemuun keenya nafu waan ta'eef. Sagantaan kun garuu akka inni milkaa'uuf namooti qooda isaanii baatan keessaa tokko eebbisaa Baayisaa mana maxxansaa Daayistaaridha. Kitaaba kana akka isaan maxxansanii dhaloota amma jiru kanaaf waggaa 20 booddee akka isaan maxxansaniif egaa kan isaan waliin dubbatee kitaaba kana baasii fi kaffaltii tokko malee simbiraan ga'e mana maxxansaa Daayistaariiti. Itti aansuunis walaloowwan dhedheeroo barreessuun kan beekamuu fi uummata birattis fudhatama guddaa kan qabu waloo kanaa ol badhaadhaadhaan walaloon kitaaba Dooktar Asaffaa Edas Edanas jedhamu keessaa hirmaattotaaf dhiyaateera. Eegalanii meeqan seeggalanii sagalin dhaqanii sagalin galanii sagal aggaamanii lubbuu hin soona'anii yandee uffatanii yaada of balleessanii yaaddoo of kaa'anii baran komatanii eegalanii meeqan seeggalanii sagalin dhaqanii sagalin galanii sagliin ba'anii yandoorraan dheessanii dhidhaa of didhanii kaayyoorraan seesanii silga haadhaa hodhanii horogaa hin ta'anii da'ee ofiin obsanii da'oo hin da'atanii eegalanii meeqan seeggalanii sagalin dhaqanii sagalin galanii muccisaa oolanii rirmaan dabarsanii kan gu'uun hin oolle ofumaan gu'uudha kan du'uun hin oolle ulfinaan du'uudha eegalanii meeqan seeggalanii sagalin dhaqanii sagalin galanii lamallee dhalatan lamallee du'anii dhalfatan abbaatti hin baatu guddifatan kan ofiin taatu akka ilma daaciisan akka ilmi raajiisan yadaacii waa beekaa akka raajii ofis hin salanii ofis hin dhalanii yaa ilmi nu xuuxxe akka silmii yaa lilmoo bade'an immoo yaa ilmoo dhagayi irraftamoo kunoo jennaan kunoo siqaa qaata gooban immoo yaa ilmoo siqaa kunoo goobanii immoo silaa eegalanii meeqan seeggalanii. Walaloo kanatti aansuunis dookumentariin seenaa Dooktar Asafaa Tafarraa Dibaabaa irratti xiyyeeffate hirmaattotaaf dhiyaateera. Ogeessa ogummaa jabaa sukkummaaf dhidhiibbaa tolchee jabina hojii isaa fi uummata isaa agarsiise. Afaan uummata isaa fi addunyaatiin guddinaa fi jabina uummata isaa fiixee tulluu addunyaatti baasee akka Chiinwaa Acheebee, Chimamanda Ngozi, Wole Soyinkaa, Ngugi wa Thiong'o,
Ben Okrii Buuchii Imichaataa tarree gugurraalee Afrikaa hiriiree maqaa fi dhugaa hardii kanaa gurraan qixxeessee diinota xixiqqoo fi gurguddootti balballoomsee hibse Dr. Asafaa Tafarraa. Itti fufuunis itti gaafatamaa muummee afaanii fi ogbarruu Yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'an Dr. Xilahuun Taliilaa ogummaa barreeffamaa Dr. Asafaa Tafarraa Dibaabaadhaan wal qabsiisuun kitaabota lameen irratti xiyyeeffachuun ibsa kennaniiru. Kitaaboleewwan kun akkuma jedhaman qubee idileetiin booda hojiiwwan lamaan kun dameewwan ogbarruu sana keessatti kan jalqabaati. Qubee idileetiin booda danaanan jalqabaati. Sanaan duratti qubee idileetiin duratti bifa kitaabatiin kan maxxanfame biyya keessatti hin turre sana garuu tokko tureera. Walaloon sanaan duratti kan nama tokko tureera bifa kitaabatiin garuu qubee idileetiin hin turre. Ittaan sunis walaloon mata dureen isaa Seedaa jedhu waloo Taliilee Dirribaadhaan hirmaattotaaf dhiyaateera. Seedaa diimaa adii magariisaa keelloo booqaa cuquliisaa magaalaa gurraacha burree siddisaa dhiilgee cocorree daaraadha akka bifarree moo warqee akka bifa leencaa tarii meetii bifa waancaa maal fakkaatta ati seedaa farda moo harreetti si dheedaa eessa keetu fokkisaa eessa keetummoo bareedaa tarii dhaaba toltuu akka bilillee qulqulluu amma bifa killee marartuu qaama ulullee qalbii waamtuu akka kiilolee miidhagduu dhagna itillee moo akka goofaree qeerroo lubbuu cortaa akka salkaan guraa malaa moo akka sagalee quurroo jibbisiiftaa isa akka iyya balaa tarii akka shoree qarree shurrubbaasheen shananattee akka alboo fi ambaarrii amartii isheen dirattee moo lootii isheen rarraafattee ansoosillaa isheen dibattee akka ji'aa akka biiftuu akka urjii akka eetuu akka ambaarrii akka alboo akka lootii akka mootii akka callee akka baallee akka irratti akka meetii tarii akka nyaata afaan bulguu naasisaa waamicha urunguu moo dhiphina aadnaa huumoo tarii duwwaa akka ujummoo miira jaalalaatti badhungoo calcal jettuu ifa dungoo bitataa hammannaa gurbaa mo'ataa akka qullaa durbaa guyyoota lama wal qabachiiftaa yaadaan walitti guduunfitee kaleessaa farra wal dorgomsiiftaa garuu kaleessa moosiftaa harka dhooftee ililchitee ati kamii ati akkamii akka siicoo akka ciicoo akka focii akka wucii akka waatii akka baatii akka faltii akka albaatii har'i guyyaa gaddaatii guyyaa awwaalcha dhirsa koo kan ajjeese haadhoo koo kan du'e abbaa manaa koo garuu miirri an keessa jiru seedaa guyyaa cidha koo rifeensa tottolfadhee daraaraa batteeffame mataa koorra kaadhee uffata misirrittii qoloo adii uffadhee bitaa mirgaaf duuba koo addooyyee naanneeffadhee akka mootittii ta'ee akka giiftii faaraa argadhee urjiilee samii halkan daraaran caalee mul'adhee akka addeessaa akka bifa ishee seeqee addaadhee onnee tokkitti ilma tokkichaaf dabarsee laadhee faayamee miidhagfamee akka baallee billaachaa gosa halluu badhaafamee iji uumama maraa bifa kootti harkifamee qarreewwan mararoo jedhu yaa marii yaa marareeyo maa yeroo malee maa marii malee gargar baaneyo mana abbaa ofii akaayii nyaatu mulluut irbaataa yaa marareeyo maa marii malee maa yeroo malee gargar baaneyo guyyaa awwaalcha abbaa manaa koo an mararoon dhaggeeffadha gundoo booree abbaa fudhatuun ilaalladha dhugaa har'aa baqadheen seedaa darbeef maraadha mana abbaa ormaa alangaa nyaatu ulee turbaataa yaa marareeyo maa marii malee maa yeroo malee gargar baaneyo gaafa cidha lammataa ilaa bakka ni jiru akka dachaa jannataa garuu akka ni jiru bakka hin jiru baqataa si oolan dhaquu jibbu seedaatu na dhaqataa cidha kootiif faayameen bakka awwaalchaa deemaa biiftuu har'aarra taa'een dungoo kaleessaa waamaa harka kiraa qabadheen cidhatti nagaa dhaamaa seedaa ati akka man'ee sariitiiti dibaabeen kee yandoo mitiitii furraa naman baraaru akka hirkoo bosoqqeeti qabannaan kee gaara ba'uu dachaa bu'uuf hin gargaaru ati har'an taatu borus miti kaleessadha
seedaa eessa kee jaaladhu kan jibbamus eessa kee qabu. Ittaan sunis barreessaa fi gaazexeessaa akkasumas ogeessa ogbarruu fi fookilooristii Lalisaa Indiris kitaaba Edas Edanas keessaa walaloo mata dureen isaa Harki kun jedhu hirmaattotaaf dhiyeesseera. Harki kun, harki jawwee kun, harki jawwee dhalaa kun akka qawwee sarfaasaa inni quba'u, akka morma ofirroo inni waca'u, akka mudhii misirroo inni dacha'u, akkam ofitti hawwataa, akkam ofitti hammata. Kan hammaateef miti, kan hammateef shoraa, kan hammateef horaa, kan hammaateetti dhoraa. Dhortuun dhoraatumaa, hortuun horaatumaa. Harki jawwee kun, harki jawwee dhalaa kun akka guutuu galaanaa fuudhee deebisaa, akka qilleensa bonaa ajjeesee kaasaa, akka tuujuba gannaa fayyaa liqimsaa. Harki kuni, harki jawwee kuni, harki jawwee dhalaa kun. Yaa jawwee, uumaa morma lawwee, wacuu waca'uu kee, dafuu dacha'uu kee, muruu of maruu kee, yaa hadhaa dhabuu kee, har'a dhadhabuu kee, of maaruu keen hawwee. Harki kuni, harki jawwee kuni, harki jawwee dhalaa kun. Yaa jawwee, uumaa morma lawwee, of maaruu keen hawwee. Hirmaattotaa fi qooda fudhattoota qophichaa waliinis turtii taasifneerra. Qophichi daran akka namatti toluu fi sirna eebba kitaabota kanneenii kan adda taasisu kitaabonni kunniin kitaabota waggoota dheeraaf gabaarraa badanii turan ta'uu isaanii akka ta'e barreessaa fi ogeessa xiinsammuu kan ta'e Eebbisaa Baay'isaa dubbateera. Qophiin bareedaadha, namatti tola. Uummanni keenya akkuma waamnetti waamicha keenya kabajee dhufee mana guuteera, gammanneerra baay'ee. Kan guyyaa irraa eebbifnu wanti adda taasisu waa lama jedheen yaada. Tokkoffaa barreessaa gameessa waggoota 22 duraa kaasanii barreessantu barreesse kitaabota kana. Wanti adda godhu lammaffaan immoo kitaabonni kun gabaarraa badanii turanii yeroo dheeraadhaaf gabaarra hin turre yeroo dheeraa booddee gara gabaatti deebi'uu isaaniiti. Kana lamaantu adda godha yeroo addaati. Itti dabalanis barreessitoonni dhufaa jiran akkasumas barreessuuf namoonni fedha qaban dubbisuun barreessuu waan dursuuf jalqaba sirriitti dubbisuu akka qaban dhaamaniiru. Barreessitoota ol deemaa jiranii fi dhaamsanii dhaamonni guddaan yeroo kamuu akkuma jedhu dubbisuutu barreessuu dursaan jedha. Hin dubbisnu taanaan barreessuu hin dandeenyu. Hammi nuyi dubbisnu waan nuyi barreessinu murteessa. Namni waan qabu malee hin kennu. Waan sirka hin jirre kennuu hin dandeessu. Barreessuun kennuudha. Waan keessa kee jiru tokko hawaasaaf kennite jechuudha. Kennuudhaaf immoo jalqaba qabaachuu qabda. Qabaachuudhaaf immoo gadi teessee dubbisuu qabda. So akka barreessitoota Oromootti banaan jiru inni guddaan isa kana. Utuun dubbisiin barreessina baay'inaan waan ta'eef kitaabota dhiibbaa uumuu danda'an, dhaloota jijjiiruu danda'an barreessuu kan dadhabne kanaaf. Kanaaf barreessitoonni yeroo bal'aa fudhatanii ta'anii akka dubbisan isa kana dhaamsi qoonni guddaan. Dubbistoonnis barreessitoota isaanii jajjabeessuuf kitaabolii bahan kana dubbisuudhaan barreessitoota bira dhaabbachuu qabu jedhaniiru. Dubbistoota akkuma maqaan isaanii ibsu hin dubbisu, dubbisuu qabu, barreessitoota isaanii jajjabeessuu qabu, bira dhaabbachuu qabu. Gaafa barreessitoonni akka sagantaa adda addaa qaban, kitaaba eebbisiifatan biratti argamu, yaa'anii dhufu. Kan kooti jechuu qaba Oromoon. Kitaabni barreeffamu kan Oromooti. Fiilmiin afaan Oromoo hojjetamu kan Oromooti. Hojiin aartii afaan kanaan hojjetamu kamiyyuu kan Oromooti waan ta'eef kan kooti jedhee bakka waan isaa jirutti argamee namoota isaaf dadhaban isaaf hojjetan sabni kun jabeessifachuu qaba. Aartistoota isaa cimsuu qaba. Akka dubbistootaatti gaheen dubbistootaa kana ta'uu qaba jedhanii. Barreessaa fi daayirektara fiilmii kan ta'e Biqilaa Asfaaw Gamasaatiin qophiin irra ture dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti tola. Kitaaba Obbo Asaffaa akka kanatti yeroo namni yaa'ee dargaggoonni yaa'anii eebbisan hayyoonni keenya baay'ee kan nama gammachiisudha. Qophichi baay'ee akka isa gammachiise kaasuun Dooktar Asaffaa Tafarraa Dibaabaas akkas jechuun ibseera. Isaan jecha ittiin ibsu sitti ulfaata maaliif ijoollummaa keetii kaatee nama waa'ee isaanii dhagaa guddatteedha. Sanaan alammoo hayyuu laayibrarii Oromoo qaamaan socho'u hojjechuu nama dandeessu tokkodha. Baay'ee nama kabajamaa, nama guddaa, hedduu naman isaan kabajudha. Sirna eebba kitaaba kanaas kan adda taasisu Dooktar Asaffaa Tafarraa Dibaabaa haala akkasiin kitaabota kan eebbisiisan yeroo jalqabaaf ta'uusaati. Akkasumas hangafummaan isaanii adda isaan taasisaa jedha. Kuni tokkoffaa umurii isaan kitaaba barreessuu keessatti turanii hangafa nama takkaallee kitaaba haala kanaan eebbisanii hin beekanii.
yeroo dheeraadhaaf kitaaba isaanii akkasumatti iddoo adda addaarraa kan argamu malee adda baanee haala kanaan isaanii eebbisuun argitus dabalataan immoo umurii isaan ogbarruu Oromoo keessa turanii hangafummaan isaanii waa hedduudhaan adda isaan godha. Dargaggootaa fi barreessitootaafis akkas jechuun dhaamsa isaa dabarseera. Profeesar Asaffaa waan tokko baruun waan danda'amu natti fakkaata nama sila dhaggeeffachaa turee fi kitaaba tokko maxxansee baasuuf dura yeroo dheeraa natti fudhata waggootaan lakkaaniiti kan isaan himanii. Kana jechuun tokko maallaqadhanii lammaffaa haga bishaan kitaabi sun bilchaatutti irra deddeebiidhaan hojjedhadhanii. Egaa barreessitoota biraadhaaf kun ergaa guddaadha. Hayyuu ofii kabajuun wanta namatti tolu akka ta'ee fi sirna eebba kitaabota kanneen irrattis hayyuuwwan hedduun irratti argamuun isaanii akka adda isa taasisu kan ibse immoo waloo fi barreessaa kanaa ol badhaadhaadha. Guddaa ofii kabajuun hayyuu ofii kabajuun waan nurraa eegamudha. Kanaaf namoonni har'a asitti argamanii kitaaba kana eebbisan baay'inaan dhufaniiru. Kun immoo ogummaa Oromootiif bakka kennuu fi akkasumas hayyuutu Oromootiif bakka kennu. Sana agarsiisa waan ta'eef sagantichis baay'ee namatti tola. Qophiilee hedduutu turani. Kitaabota waggaa 20 dura maxxanfamanii amma gabaarraa dhabamanidha. Kanaaf sagantaan kun akkasitti qophaa'ee qindaa'ee namni irratti argamee dhiyaachuun isaa baay'ee namatti toludha, nama boonsa. Dooktar Asafaas akkas jechuun ibseera. Dooktar Asafaan hayyuu guddaadha, waloo cimaadha, falaasaadha. Hooda Oromoo irratti nama beekumsa guddaa qabudha. Sanammoo beekumsa sana baasee himuu, agarsiisuu, dubbachuu, barreessuu irratti nama jecha qabudha. Kanaaf isaan fakkeenya Oromooti. Keessumaa walaloo Oromoo kan ammayyaa kana duudhaa ganamaa waliin, hooda Oromoo ganamaa waliin, falaasama Oromoo, bartee Oromoo waliin wal qabsiisanii waliif fidanii mul'isuu irratti nama daangaa malee dhiibbaa malee barreessuu danda'anidha waan ta'eef guddoon isaan kabaja, guddoon isaan jaalladha. Kanaaf isaan guddaa Oromooti jedhee tan ibsa yeroo baay'ee. Miilli hadiidaa hanga farda siidaa. Albamni goota Oromoo Hacaaluu Hundeessaa inni sadaffaan guyyaa inni wareegame irratti eebbifamee akka ture ni beekama. Qananiin Oromoo Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 ajjeefamuunsaa ni yaadatama. Jedhee raadiyooniin oduu halkan sa'aatii 2 odeessa. Baabura calcaliirraa birbirsa gooroo deemaa jiru keessaa. Yeroo kana mucaan xiqqoon hamma shulkeettii geessu kan baaburicha keessaa jilba abbaa isheerra diriirfattee teessu baabura guute keessaa akka mana faddaalaa abbaa jette ija abbaa ishee keessaa asii ol ilaalaa. Yoo jedhe abbaan ishee waamichi ishee isa marartee. Hacaaluun eenyudhaa jettee isa gaafatte. Tasa kana dhaga'een onneen isaa shan dhikkisee mataa ishee ofitti qabee laphee isaatti hirkisee karaa faddaa baaburaa samiitti quba keekee Hacaaluu jechuun jedhee jalqabe sekondii xiqqoo eegee. Hacaaluu jechuun kunnoo urjii samiirraa ifudha. Ibsaa baabura kana keessaa caalaa isa nu ibsaa jirudha. Agarte urjiiwwan halkanii erga lubbuun darbanii jaallannes jibbines ifuu hin dhaabanii. Ajjeesnee jedhanii duumessii fi hurriin erga galanii ciisanii urjiiwwan du'aniis waggaa miiliyoonaaf ifuu hin dhiisanii. Dur jedhan urjiiwwan nu faana kan jiraatanii. Maarree bara tokko dukkanootni mo'amuu sodaatanii lafarraa ari'anii urjii samiitti ol yaabbisanii hinumaa siidaa yoomuun jignee godhanii dhaabbisanii. Amma kunoo fiixee urjii sanaa eenyuyyuu biran ga'u. Teessoon aangoo hagam dheeratu urjii qaqqabuu hin danda'u. Dhiiga gootota Oromoo qananii fi wabii sabaati. Hacaaluu jechuun dhala koo voolkaanoo bishaan jalaati. Voolkaanoon bishaan jalaa abidda ta'e utuu jiru galaana jala gala. Gaafa dho'e garuu ramacii ta'ee bishaan irra dirrisa. Yeroonsaa yoo dhufu yoo jalaa tuqamu hiddisaa abidda tufee dho'ee uuma odola bilisaa.
Hacaaluun barataa seenaati, barsiisaa seenaati, abbaa seenaati, ijoollummaa fi dargaggummaa lammii isaati. Du'a sabatti dhufutti kan kattaa abdii gangalchu, sagaleensaa akka nagaaritaa kan waraana yaasee galchu. Hacaaluun chaappaa Oromiyaati. Ba'aa isheetti dhufee isatu baata dursee, isatu ishee qananiisaa caba ishee ofitti dabarsee. Erga jedheen booda ija imimmaan guuteen takkaa afuurfatee, atis Hacaaluu naaf taata jedhee adda ishee dhungatee. Xiqqoo turee Hacaaluu ta'uun maal akka ta'e erga yaaduu jalqabee, akkas jedhee itti fufee ofitti ishee qabee. Agartee gaafa Hacaaluu ta'an tulluutiin morkatanii jigsu, abjuu dirqiin abjootanii dhugaa haaraa uumanii gonfoo itti uffisu. Gaafa Hacaaluu ta'an waamichi Booranarraa tulluu Baarentuurraa go'a, sagaleen dhiiga Oromiyaa muuziqaa ta'ee dho'a. Gaafa Hacaaluu ta'an ofirraa utuu hin taane of keessa fagaatu, yeedaloo keessatti dungoo, walaloo keessatti humna baatu. Yoo hadurreen adallii gogaa qeerransaan maggalee, gaafa Hacaaluu ta'an haqa naa kenni jedhanii gaafatanii ni fudhatan malee. Hamma beekumsa namaatti bishaan abidda dhaamsa, abidda dhabamsiisa. Gaafa Hacaaluu ta'an abidda akka bullukkootti bishaan uffatee ciisa. Gaarri ni jigaa, amantiin ni haalama, kan haalame kunno ni amanama. Gaafa Hacaaluu ta'an balfi mana ofii duraa baay'atee kiiloo caalu, mallattoo qe'ee ofii akka hin taane fageessanii awwaalu. Jedhee itti meetuun fixiin baaburri birbirsa gooroo ga'e. Innis harka mucaasaa qabee nama hordofee ba'e. Erga bakkaan geessisee oofee miilli hadiidaa, yoo lafa keessa ol ba'u kunnoo fardisiidaa. Galatooma. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin nuti as magaalaa Finfinnee giddu gala aadaa Oromootti argamuudhaan sirna eebbaa kitaabota Dr. Asaffaa isin daawwachiisne kan hangammaatti hordoftan kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif guddaa isin galateeffachaa. Qophiileen VTV afaan itti fufuu isaa waliin yeroo gaarii.